uffata ciccitaa san uffataniito uffata gaddaa uffataniito yoo fuula isaanii arginu san onneen nu cabaa jechaadha. Shamarran biyya Arabaa maatii kee yaaduu qabda, obboleewwan kee yaaduu qabda, ollaa kee yaaduu qabda, fira kee yaaduu qabda, lammii kee yaaduu qabda. Yoo ati miidhamte kana hundatu gaddaa jechaadha. Isin kana hunda yaaddan. Kanaanis boyfriendidha, kanaanis girlfriendidha, kana akkamitti ta'a jireenya akkana biyya ormaa keessa teessaniitoo maal gochaa jirtu hin beeknu moo? Dhiirri albee qarateetoo isin eeggachaa jira biyya Arabaa keessatti hin beeknaa jechaadha. Shaki isin gochuuf hin beektanii isin kana. Boyfriendii fooqii 8ffaa moo meeqarraa gad darbamteedhaan intalli tun. Boyfriendii fooqii kanarraa gad darbu bira maal gochaa jirta hin beektu, san dura isan beektu. Nama akkamiiti, nama akka malee garaa jabaatu, nama bineensaa jechaadha namni akkasii sun. Kanaafi rakkoon shamarran biyya Arabaa isin bira jira jechaadha. Yeroo baay'ee viidiyoon keessan na bira garuu dhiibbaa isin irratti hin godhu. Okay, shamarranii hin dogoggorti. Shamarran waan taataniif shamarraniif dhiirri garaa laafa waan baay'eedhaan gowwoomuu dandeessu jenneetoo yeroo baay'ee viidiyoon keessan tan na bira ga'u qullaan keessan na bira gahaa wanni kan keessan tan na bira hin geenye hin jiru garuu gadi hin baasu jechaadha. Yeroo baay'ee harka isinirra qaqqabanna. Dhiiruma Oromoo kanatti isaanuma irratti dhiibbaa goonaa jechaadha. Maaliif dhiirri dhiira shamarreedha. Yoo ati biyya Arabaa tan jiraattu shamarreen kaayyoo kee beekte rakkoon tokko sirra hin ga'u jechaadha. Garuu biyya Arabaa dhaqee qarshii xiqqoo argadheettee of waxaaxarteetoo kanaanis fireendii kanas hin jalan jetta kunis boyfriendii keeti booda lubbuun kee hin darbaa jechaadha. Amma osoo qoranne bee amma bakka dhugaa wanna dhaqaniif malee waan baay'eetu jira jechaadha. Yoo dhiira tokko waliin akka harmee keenyaa sanitti kabajjeetoo jiraatte dhiirri Oromoo sin tuqu. Garuu yoo dhiira Oromoo tuffatte waan amma asirratti yaadaa jechaadha. Kanaafi shamarran of sirreessadhaa duraan dursaatoo nama balaa isinirraan ga'u bira hin naqina hin beektammoo. Qarshii isaa qofa laaluu miti. Ijjannoo isaa dhaabbata isaa qofa laaluu miti. Yookaan afaaniin isinitti tolee san qofa laaluu miti. Namni kun amansiisa moo amansiisaa miti. Tokko warri birrii 200 narraa nyaate mana kiyya narraa fudhachiise maalaan jedha. Maqaa maatii isaa beekta hin beeku. Maqaa obboleetti beekta hin beeku. Maqaa obboleessa beekta hin beeku. Bakka dhalootaa beekta hin beeku. Badii asii jiree tanan dhari'e kunoo na jala taa'anii dhaggeeffatu. Baay'eetu jira jechaadha. Akkamitti nama maqaa maatiin beekne, taffira isaan beekne, bakka dhaloota isaan beekne, waan inni hin hojjenne hin beekne akkamitti jaalachuu dandeessa? Na akkamitti jaalalli akkamitti isinii dhufa? Likiskisiin akkanaatu na bira dhuftu bee ana bee anna bira dhuftuuyyuu foormii guutteti. Maqaan kiyya ebelo jedhama. Hanabbaa kiyya ebelo jedhama. Tanaadha kiyya ebelo jedhama. Bakki dhaloota kiyya bakka akkasiiti. Obboleewwan akkasii qaba. Akkasitti yoo natti himte qofa waliin haasa'aa jechaadha. Jinjanaayyuu miti bee. Akkasitti waliin haasa'aa jechaadha. Naman waliin haasa'u eessa dhaloonni kee hin jiree gaafadha duraan durseetoo. Isin garuu ol fuutaniitoo diinatti of kennitu jechaadha. Maal isinii goone fooqirraa of darbitu gara boodatti dadhabbinni guddaan shamarran Oromoo isin qulfiidha. Laal qulfiidha. Banuu hin dandeessu qulluftanii teechisuu hin dandeessu jechaadha. Wanti hundi harka keessan keessa jira jechaadha. Of to'achuu yoo dandeessan rakkoon isinirra hin ga'u jechaadha. Of to'achuu jechuun waan baay'eedha. Namni ati jaalallee qabattu sun abbaa warraa godhattu sun nama akkamiiti of to'achuu jechuun sanii jechaadha.
Hiriyaa normaalii maa nama akkamii waliin hiriyaadhaati. Nama akkamii waliin hiriyaadha. Namni summee waa'ee abbaa warraa kee, waa'ee maatii, waa'ee dhaloota keetii si qorateetoo dabarsee si kennaabe. Dubartiis ta'uu dandeessi, dhiiras ta'uu danda'a jechaadha. Akkamitti bal'isneetoo hin yaadnedhaan. Biyya Arabaatitti shamarreen duute, maaliin duute? Boyfriend tajjees dhugaan argama, hin argamu. Biyya Arabaatitti shamarreen duute, kun immoo luka amma immoo faashinii fiddan luka muramteerti, luka lachuu muramtee, harka muramtee. Baay'ee nama suukanneessan biyya faranjii keessatti waan akkasiin dhageenyu be. Nama booksidhaan wal rukutuu yuunu ergas dhuune dhageenyeen beeknu be. Nama suukanneessayyuu nama booksidhaan wal rukutuu yoo magaalaa nani jiraadhu kana keessatti guyyaa tokko gurbaa tokkotu machaa'ee albee qabateetu gadi baheetu ufan ajjeesaa jedhe magaala kanatti. Poolisiin dhufe, isaata dagaan dhufe, bulchaan magaala kanaa dhufe, maal jedha gooftaa keenya ufin ajjeesin maal jedhanii harkaa fuudhanii miidiyaan biyya kanaa tan magaala kana qawxii godhee jechaadha. Argitanii? Akkasiin sagalee walii ta'aa jirra hin jirru jechaadha. Dadhabbina kan keenya bakka dhaabbattan hin beektan, waan dubbattan hin beektan, waan hojjettan hin beektan jechaadha. Miidiyaa kanarratti wal arrabsuu kana qofa beektu jechaadha. Echi wal arrabsuun kan keessan faayidaa maal qaba? Har'a lubbuu keessan baraaree jira hin baraarree jechaadha. Ganaadhumtu shamarran Oromoo akka amma itti jirtan kanaanoo ta'e ganaadhumtuu jechaadha. Gorsa namaan dhageessan bakka isin hin madaalle dhaabbattu akka waan humna qabdanii wayii fakkaattu garuu akkuma salphaatitti dhiira jalatti kuftu. Sanuu dhiira gadhee dhiira re'ee hammattee tooraftu be. Namumti shamarree biyya Arabaatitti ajjeese jedhamu yookaan waa tokko godhe jedhamu jaalalaan miidhe jedhamu. Kun re'ee eegu re'ee hammatee totarrafu kan hoolaa hammatee rafu kan gaala eegu. Mee nama tokko natti nama barate waliin shamarreen Oromootti akka miidhamte hoo jedhamu. Baadiyyaadhaa dhuftanii miti shamarran baadiyyaa baay'ee sammuudhaan cimtuudha. Ijjannoos qabu jechaadha. Ishii intala tana maal gooname? Intala kanatti bareeddu umurii kanatti. Fooqii meeqarraa of darbite nuun jettan. Akkamitti nama guba? Jaalallee ishiititu darbee jettan immoo argitanii jirtu. Namatti illee murteessuuf hin fiiginaadha. Okay, daqiiqaa lama. Roobalee tokko naa kenne meeme. Itti uf daqiiqaa lamaan kenna. Roobalee shamarran biyya Arabaa hunda walitti qabdee irraan dubbatini. Baalageen takka hin jirti kan akka nama dhirsa biyyarraa dhabee biyyaa baheetitti kan maqaan nyaatanu. Miskiinonni akka anaa kan gadi ba'anii saamunaa bitatanii hin beekne hin jiru habiibi. Baay'ee kumaatamatu jira. Siigalee TikTok irratti qofan laalina. Baalageen biyyumatti maatii sii dadhabsiiftee biyyaa baate garuu karoora biyyaa baateef dagattee maatii sii qotiyoo gurgursiiftee lafa qabsiiftee maatiin isii ikkoo yoona lafa qabsiisaniifaadha kan isaan biyyarraa baasan wal beennaa hundi keenya iyyuu jechuudha. Shamarree biyya Arabaa hoo jennu ijoolleen akkuma ta'etti wabii ijoollee shamarran biyya Arabaa kwaalitii qaban naamusa isaanii eegan hin jiru jechaadha. Irra caalli garuu waan ibiddatti an of kennan arginaa jechaadha. Kan ulfaaniitu ulfa of keessaa baasuu keessatti miidhama waan nama suukanneessu waan meeqa dhageenya jechaadha. An akka keetii kumaatamatu jira. Garuu irra caala immoo kan ibiddaaf of kennitu jira jechuu barbaannetti. Ni jiru. Yaa in quufani roobalee ofaa kennan abiddaaf dhiisanii maa zalazzalanii of hin fannin. Maa of hin zalazzal. Siigalee mucawwan kunii maallaqa waggaa lamaa maqaan ishii eenyudha? Mee xiqqoo laala akka namni hubatutti intalli tuni yoom maal taatee duuteeyyuudha. Mucayyoon tun dhaloonni ishee eessaa maal taatee duute maqaan ishii eessatti biyya kamitti immoo duute. Maaliifii azzala qaamni seeraa taa'ee nu dhaggeeffataa maatiin illee nu dhaggeeffachuu danda'a firri illee nu dhaggeeffachuu danda'a. Roobalee ilaali al tokko na dhaggeeffadhuu kan duute Dubaayin keessatti. Maal akkasiin taatee duute hin beennu jettee immoo waan qabatamaa hin qabne tokko haasa'uun sirrii miti nuti bira hin jirru yeroo isin baatee ofii fooqirraa of darbattus nuti hin argine
fooqii irraa darbatamtee fooqii irraa of darbatte jechuu dhageenya. Sanammoo dhugaa dheedeen fudduan. Gammachuu kun gammachuu qabdii jedha. Dhufaana haasaa turtee rakkoo tokkollee hin qabduu minaamina jedhaniiti kan haasaan. Tokkoffaani shamarranumaaf waliigalatti jireenyi tokko yoo isinii ta'uu baate jireenyi lammataa akka jiraatu yaaduu qabdan. Sigalee dhiirri tokko maallaqa keessan nyaataa? Erga guyyoomtanii fi nyaatamtanii haa nyaatu. Xoosii keessan fudhatee habadu akka hojjettanii fiddanuuf taftaaffii gochuu qabdu malee ganaa duubatti deebitanii. Wabii maqaan ishii eessaa dhaloonni ishii eessa? Salaale kuyyuudha dhaloonni isii kuyyuudha. Obsee jedhamti natti fakkaata ganama obsee eenyu jedhamti? Abbaan qorannee yeroo balee maal akkamitti qoranne? Barreessaa intalli tun dhaloota ishii obsee eenyu jedhamti? Itti fufi yaada kee. Soo kanaafiyyuu miira keessa galtanii tarkaanfii akkanaa ofirratti hin fudhatinaa. Haadha keessaniif yaada, abbaa keessaniif yaada, keessumaa haadha keessaniif yaada. Haati keessanii idimee likkiisii karri ilaalaati kan isin haftu. Haati mucoo kanaa amma hanguma ijoolleen biyya alaatii galtuun isin mimmaan isii xuruufachaa jiraatti. Kiyya sodoo jiraatte yeroo kana hin dhufti. Kiyya sodoo jiraatte akka ijoollee kanaatitti fiddee waa fiddee na gammachiisti. Siigalee akkas isinirraa heegdi haati keessan jechuudha. Haadha keessaniif yaaduu qabdan. Isin takka ofitti gortan garuu of duubatti deebitanii haati koo sun akkam taati yoon keessa keessatti waa ta'e isa jedhu sana yaaduu qabdan. Malee zimmi jettaniituma bakka kana ta'e kana mokkoree naa ta'uu didee addunyaa kanarraa obbaafachuu. Eessatti obbaafattaa? Harka keetiin of ajjeestee achitti boyfriendin ishii sun eenyu jedhama? Boyfriendin ishii sun tani shakkame jedhani isa bira turteedhani jechuun miidiyuma karaa irratti hin nagee malee ani boyfriend ishiitu takka gaafa jalqabaa roobalee dhaggeeffadhu dura afaanitti naqabde afaan nagatte dhirsa biraa qabdi mucoon kun kan biyyatti qalabatii godhattee biraa baate qabdi. Ragaa qabda afachu ragaa qabda saniif. Biyya Dubaay na fiddu malee jedheen maallan warruma miidiyaa kanarra jirudha waan dhoksaa wayiiti moo lamaan isaaniitu as miidiyaarra jiru. Abbaa warraa isheen biyyaa sun eenyu jedhama? Isheen bakka dhugaa waan jirtuuf ani akkasitti gaafadha. Dhaggeeffadhu mucaan footoo kaasa jedhanii as keessa du'asuma Dubaayin keessa jira. Qalabatii godhatanii biyyarraa bahaniit biyya Dubaay na fidi jedheenii birrii waggaa lamaa itti fixxeet biyya kana fiddeet ID mataasaa baay'isiiftee fi hojii isa jalqabsiifte birrii waggaa lamaatiin jechuudha. Booda maal godhaa namichi yeroo quufuu isii kana ofirraa ari'eet kan biraa irratti jaallate. Hayyee jettee fatanaa sana hunda keessa dabartee ijoolleen jajjabeessaniini dhiistee jireenya biraa jiraachuu. Gurbaan sun eenyudha? Gurbaan dura biyyaashii biyya isa fidde sun eenyudha? Inni maqaan isaa Azzala jira sheerii itti godhaa. Maqaa Facebook, TikTok isaa beektu? Barreessaa namni kun hundi Azzala osoo jirtanuu. Ijoolleen beektan hin jirtanii barreessaa Azzala. Barreessaa Azzala maal abbaa keessanii sodaattu? Innaa roobalee deebitee jaalallee isa amma mana isaatitti hidhattee duute kana wal jaallatanii isa kanaanillee wal dhabaa turan jedhan. Isa kanaanillee naannoo irraa qabu. Saniin adda baateerti. Saniin immoo adda ba'anii inni jireenya biraa eegalee bara. Kana bakka ofirraa kutte. Eeshi kun hoo haarawaa? Inni lammataa kun immoo haaraadha. Siigalee. Eenyudha maqaan isaa? Firaawal maal jedhu firiidha moo firaawal jedhu akkas wayiiti maqaan isaa. Ganama akkoo viidiyoo waraabee kee viidiyoo kaase barmaaf natti dubbattu na bira jirtu yeroo najjeessu ragaa minaamina qabdu minaamina viidiyoo wayi poosti godhe. Afachu intalli tuni ilaali intalli tuni mana maadaamii keessa jirti moo yoo duutu kana. Haala jirti roobalee haala jirti ala horii hojiidhaan ala jirti ganaa hojiirraa yoo erga baate xiqqoo bubbultee jirti. Hojiin dhabamee taa'aa turte har'a kan isiin hojii galuudhaaf deemtu boran hojii galeetteet wantoota garaagaraa bibbitattee turteedhaan. Hojiirra hin jirtu. Eenyudha kana beeku iccitii kana kan beeku? Maal ijoollee siin bira turteetti dhufanii dubbachaa turanii na biraa kana bitattee hanga sa'aatii kana halkanuu ijoollee bira turte hanga sa'aatii akka biyya Itoophiyaatti hanga sa'aatii afurii ikkoo ijoollee bira turte mucooni achi galteeti isa bira deemteeti kan isiin of ajjeesse. Waan isiin argite hin beeknu waan inni jedhee hin beeknu. Akka isa bira deemte akkamitti barra akkamitti beekuu dandeenya akka isa bira lafa isiin itti duutetu mana gurbaan keessa jiraatudha roobalee fooqiin suni gurbaan achi jiraata.
safarri isiin itti duute kun. Si galee? Innaa akkasii mucaan kun ani eessa walumaa jira? galatti Mucaan kun eessa jira? kun Dubaayin keessaa baqate wanni qabatamaan hin jiru roobalee jettee dhiisi kaa Maqaan isaa dhaloonni isaa eessa mucaa kana? mucaa wallaggaatiidhaan. Ekkoo Wallagga bakkee kam? Laqqamte natti fakkaata. Mucaa laqqamteeti. Okay, ishii hoo dhaloonni ishii eessa? Kuyyuu Maqaan mucaa hoo eenyudha? sila uummanni maal ta'e komentiin barreessitan Oromoo erga guyyaatti afaan banaa ooltanii miti. Hin sobin jedha tokko biyyalatti. Maalan sobee mucaa wallagga miti isiin kuyyuu miti. Okay, maqaan mucaa barreessaa kaan? Salaalee mucaa Salaalee tiyya. No kan duraati inni mucaan Salaalee kan duraa sani. Firaa'ol kunoo barreessanii jiranii. Firaa'ol mucaa dhaloota Wallaggaa? Yaa akka jedhan. Innaa maal jechuu barbaadeetan walumaa galatti. Afachume warri shamarreen booyfirendii sadii lama qabdan kun adda baasnee beekuu dadhabnee jechaadha amma. Kamtu kan keessanii kana waliin anan duratti dubbadhee isa kana sin janajjantu kana sin janajjantu. Ijoolleen yoo waan san beekan wal ajjeesuu danda'u sin ajjeesuu danda'u anan jedhe kanaaf jechaadha. Amma rakkannee jirra jechaadha. Biyyatti jaarsa biraa qabdii jettan. Biyya Dubaayitti jaarsa biraa qabdii jettan. Lamaan isaaniitu as jiranii roobalee lamaan isaaniitu as jiranii barre isa Dubaayii isa biyyatti qalbatii godhatte sana as fidatte bar Dubaayitti as fidatteet inni dhufee gane gantuudha inni duraa sun hin gane inni. Nisee jira adda hiikanii adda ba'anii jiru. Adda ba'anii bakka addaan galanii turan isaan erga gargar ba'anii. Eessa dhaloonni isaa mucaan sun? Isaan biyyuma tokko achuma Salaalee natti fakkaata. Inni dura ganes ijoolluma Oromooti. Abboo Oromootti heeruminaayyuu ijoolleen keenya dhugaa waaqa dhaabbaddaa hafaa. Maal sinii godhu? Ani walumaa galatti shamarran keenya of hin ajjeesinaa dhiira tokkoon yoo wallabdan akka dhiirri biraa jiru yaaduu qabdanii. Garuu amma gaafin intalli tuni fooqirraa of darbiteeti moo akka tasaa mucucaattee kufteeti moo namni ishii darbeeti moo wanni beekamu hin jira. Sun akkuma jirutti ta'eetu an boyfriend akkuma jiru wanni ragaa qabatamaadhaan kana jedhamee gadi ba'ee ibsi kenname tokko illee hin jiru. Okay. Ani yeroo tokko innaan biyya jiru intalli jaalalleen tiyya takka andurii amma osoo hin taane andurii gurbaa tokkotu ammallee lubbuudhaan jira. Dhufee too qalabatii siree kiyya irratti baafate qulfii mana kiyyaa hin qaba waan ta'eef firiyaa kiyya. Achirra godhe maaliif akka godhe takkumaayyuu naaf hin galu ammallee. Ishiin osoo ani mana naqiniin dura fuutee too xarabbeezarra goote siree irraa fuutee too. Ani immoo jaalalleen tiyya immoo sa'aatitti dhuftu nan beeka. Ani sa'a sanitti hojiidha gaafa ishiin manaa deemtu immoo gara maatii deemtu ani manattan dhufa waan ta'eef qalabatii xarabbeezaa irratti argeetan ishiitu siree irraa fuudhee achirra xarabbeezaa irra godhe. Qalabatii sana an siree keenya irra godhe eenyudha? Mucaa hiriyaa kiyya. Isa malee qulfii namni qabu hin jiru. Ani immoo qalabatii intalli eessaa fiddee xarabbeezaa irra gootee hin jedha. Ishiin immoo roobaleen qalabatii dubartii waliin buleetti siree irratti dagattee deemtee jettee too yaa argu jettee xarabbeezaa irra gootee jechaadha. Dhufte. Qalabatii kee maa gatteen jedheen na gowwoomsuu barbaadda jettee natti kaatee jechaadha. Maalat si gowwoomsa? Na gowwoomsitaa jette ibidda qalbee fudhattee jechaadha. Araani wanni ani beeku hin jiru maalin jedheen. Na hubachuu waan hin dandeenye bagan godheen jedheen. Bagan godhe jennaan olu taaltee ibsaa qabattee jechaadha. Kamillee irratti haasa'ee dhugaan ishee nuufaa barbaadamuu jechuu dandeenya turre. Akkuma kalee dhugaa nama baay'ee dhabnee teenyedha waan ta'eef namni kamuu namni hin gaddine hin jiru
intala Oromoo kana fakkaattu miti alagaan yoo akka hin taane du'ee akka hin taane nama biratti miidhame garaan ilma namaa waan gammadu nan fakkaatu waan akka kotti. San hin baatee maseen. Sanii fi waan irra dhaabbannee dubbannu dhabneeti callisnee isin dhaggeeffataa jirra warri itti dhiyoo jirtan warri keessa beektanii siniin jechuun barbaadan akka kootitti. Sanuma bari maal seeti amma laal sanyi namni keenya xiqqoo ishii dubbii ennaa dubbattu waan irratti dubbattu beekuu qabda waan dubbattuufis beekuu qabda. Egaa dubbatte immoo wanni ani dubbadhu suni eenyutu furmaata laachuu qaba. Haasa'uu duwwaa odoo hin ta'in gaafa haasoftu waa murteeffattee kaata. Murtee keessan immoo bakka dhaxxuun qabda. Eenyutu murtee kana bakka saniin naqa kan jedhus beekuun dirqama. Ani asirratti amma akka dhaggeeffachaa ooletti already mucayyoon kuni mana hiriyaa deemteetii jedhu. Odeeffannoo nan dhaga'e malee ija kiyyaan hin argine. Haa ta'uun iyyuu malee anis bakki xiqqoo ishii wanti garaana nyaate tokko keessa eega mana hiriyaa kana deemte mucoon kuni hiriyyaan isheen bira deemte kuni eenyuun eessa jira? Ennaa ishiin akkana taatu kana immoo maaf waan tokko dubbachuu dhabe? Lammaffaa inni Azim jedhu hiriyyoonni ishee namni odeeffannoo qabu hin jiru akkamitti callisani? Sadaffaa immoo mucaan kuni mana iyyuu gadhiiseetii akka waan zoor jedheetii jedhu hiriyyaan ishee kun. Kun ikkoo dubbiin ulfa jiraa bara akka ijoollee naasoftu yoo ta'e waan akkanaa keessaa haasa'uun odoo addan baasinii rakkisaadha beektaa. Akkas taataanan immoo already mucaa kana bakka isa gaafachuudha baramma. Dubbii kana dhugaa mucoo kana namni harkaa qabu gurbaadhuma ishiin bira dhatte sanaadha bakka. Raggoo dhiifa manaa godhi. Rakkoo keenya argite rakkoo nama keenyaas ilaali. Jalqaba gaafa intallee fi qorichoo waa'ee jaalalaa isaanii waa'ee dhimma jaalalaa irratti wal falmanii nama 500 wayii ture qorichoo jala. Anamma baay'ee namni waan barbaade akka barbaadetti yoo ilaale qorichoo baay'een jaaladha waan hin jaaladhuuf hin qaba. Namni komintii garaagaraa yeroo barreessuutu jira. Nan arga waan ta'eef. Qorichoo sababni hin jaaladhu sababii inni nama arrabsuuf yookaan inni waan jechoota garaagaraa fayyadamee dudubbatuuf otoo hin taane akka ilma Oromoo tokkotti waan fakkaatee hojjetu waan qabuufi malee wanna biraaf miti. Saayitii kana warri nama arrabsan warri baalasilxaanii jala fiigan udduur gufanii meeqarra bakka gurguddaa jiruumi. Mucaan kun garuu akka abboota isaatitti sanyii facaasaadha kan inni viidiyoo waraabu. Otoo qotuu jechuudha. Nama akka kanaati. Nama akka kanaa immoo nutu jabeessa malee nu miti kan irraa baqatu. Har'as ilaala nama 500 ture amma 170 gaafa nuti waa'ee nama haasofnu namni nu baqate. Maaliif namni dubbii jibbeera beekta? Innaan nus immoo egaa dhugaa kana hin beekne warraa dubbachuun isa hin beekne miti isa beeknuttu waa meeqa rakkannee jirra bara. Isa goone isa dubbanne isa waan kun dhugaadha jennee itti galle meeqattu hagam akka miidhamne beeknaanu. Saniifi namni ilaalcha garaagaraa qabaachuu malaa akka keessisaas ajajee dubbachuu danda'a. Aniifati yoo akka koo taate ani dirqama jechuun akka nama tokkotti waan natti dhaga'amu ibsachuudhaaf miidiyaatti ba'uun qabu. Saniifi namni akkuma waan isatti fakkaate godha. Akkuma isatti fakkaates waan isa keessa jiru himata waan ta'eef. Kanaaf akka itti dubbannu dhabnaan malee jaallannees hin callisnus yoo dhugaan kun dhugaa na taasiftu kun lafa jiraate immoo namni itti dhiyeenyaan beeku dhugaa daa'ima kanaa gatuun qabu bakka. Saayitiin kun saayitiitti waan harkaa qaba wal'oos kan waan ta'eef jabaatee dhugaan kun akkana ture jechuu qaba. Akkasii qoricha bakka nagaan deebite. Asa antena sanyii asa taphaadhaasi. Akkasi ka sanyii koo
Amaluma nama keenya laka namni keenyas ani namatti illee wanna murteessuun qabu beektaa sanyii yeroo baay'ee mee ilaalime haasaa inuma haasaa ejjennoon hin jiru murtiin hin jiru dhumarra bakka wanti irratti haasofni sun goolabame nama gammachiisu tokko hin jiru siigalee namni ati gaafa tokko gaafa minaan tokko facaaste firii isaa bu'aa irraa argachuuf isaa miti bu'aan hin jiru waan ta'eef namni si baqata siigalee. Ololuu bicha hunduuyyuu maal seete sanyii koo laalaa ko namni kamuu faayidaa dhuunfaadhaaf malee namni dhugaa namaatiif dubbatu takkayyuu miidiyaa kanarra hin jiru foonaadha ko kun intini ofii miidiyaa ofii yookaan intini ofii guddifachuu obbeessisuu siigalee sanaafi malee namni quuqamaaf namaaf dubbata hin jedhu miidiyaa kanarratti foonaadha ko maaliif waan baay'ee argaa jirra waan ta'eef yeroo dubbatan immoo namni tokko ega dubbii tokko dubbate wanni nani dubbadhu suni maal ta'uu qaba maafan dubbadha jedhee beekuu qaba bar. Guduunfaa egan qabaanne wanni ati dubbattu suni gatii maal qabaaf haasofta tare namnis maal gatii maal qabaaf si dhaggeeffata tare si jala taa'e. Gaafa ati dhugaa baaste nama tokkoof gaafa ati dhugaa baaste gaafa wanni biraa dhufee deebi'ee galu gaafa ati dubbattu namni dhufee sirraa fudhataa bar. Si galee dhugaa baasta yoo ta'e. Torban tokko guyyaa 3 waccaa deemtee galtaa jechuudha. ID kee mataa kee ittiin guddifattee yookaan miidiyaa kee ittiin guddifattee viidiyoo namni duraan 200 si ilaalu yookaan 100 si ilaala ittiin obbeessistee kan doo ilbaanyi malee ati nagaan mana kee teessaa jechuudha. Dubbii takkas ta'e kanaaf si dheessa namni kanaaf si baqata namni dhugaa namni baasu hin jiru. Dhuunfaa ofiitiif haasaatee gala malee. Kana waan namatti murteessamu hin jiru. Dubbiin ati haasoftu immoo ejjennoo qabaachuu qaba bakka. Murtoo laatamuu qaba. Firiin argamuu qaba. Sana wanna ta'eef ammallee wanni micoo kanaa wanni irra qaqqaban tokko iyyuu hin jiru. Mana hiriyaa ishee dhatte jedhaniimi namicha san qabu maal seerri biyya san keessa jiraami maal? Callisanii ta'uu malee ijoolleen sirriitti miidiyaa guddaa fayyadaman intiniin isaanii beekaman jiranii maal? Maal gaafa nama saaman malee dhugaa namaa gaafa baasanii seenanii too intiniin jedhanii guute namni achi keessa. Kan dhugaa micoo kana harkaa qabu nama sanaadha bakka fi hiriyoota ishii nama isheetti dhiyaatan. Akkamitti sababa malee immoo akkasuma gochuu hin dandeessu waan ta'eef qorannoo barbaachisa. Qoratamuu qabaadha. Oolman ishii maa inni? Eenyu wajjin oolti? Hiriyyaa ishii eenyu? Maal beeku? Jedhamee nama akkasii sanaa osoo odeeffannoo irraa fudhatanii bareedaadha. Akka yaada kootti. Kanaaf yaa adara of beeksisuudhaaf du'a namaati irratti hin fiigina foonaadha. Hin dabbara waan ta'eef. Dhugaa namaati irratti jedha dubbadha. Akkasii galatooma. Wanni jiru jiraate nama dhugaa ibsaa deema karaa sirriidhaan jechuudha. Mana namaatti gala waan ta'eef haqa namaa gaafa dabsitu dhugaa namaa gaafa jal'istu boru mana kee gala gaafa har'atti dhugaa dubbattu namni boru dhugaa sii dubbata jechuudha. Si galee achi borcitee as borcitee hin ta'u. Kana waan ta'eef irraa bu'eera. Galatoomii baga nagaan dhuftanii warra amma dhuftanii. Akkasuman jedhe anis wanni biraan jiru dhugaa namni nama baasu hin jiru rabbi baasa guyyaa qaba dhugaan guyyaa baatu qabdi namni dhugaa nama baasu tokko illee hin jiru otoo dhugaa nama namni baasuu danda'e dhugaa nama baasuu qabnu baasnee turre yoona kan namni kamuu beeku jechuudha. Dhugaan guyyaa ishii baati rabbitu baasa dhugaa. Garuu waan keessa beekan waan iftoomina jiru waan ifa jiru waan namni kamuu beeku waan akka maasaamuu kanaa salphaatti lafa godhanii ajandaa biraa uumuu yookaan immoo dhimma biraa lafaa kaasanii haasa'u maal hin barbaachisu akka kootti namatti illee tolu.
Dirqamas immoo akka nama tokkotti ati dirqama namni kana godhe jedheen gootu namni dhiisi jedhee finniistu. Waan keessi ajaja yeroo kamuu nama goota. Kanaaf amma itti dhiyeenya warri beekan dhuguma achi deemteetu bakka sun deemteetu yoo ta'e dhuguma warri kana haasa'an kun quba warri qaban kun maa dhugaa kana gadi hin baasinii maanullee akkasumaan alaalatti ilaallee miira biraa keessummeessina. Yoo jiraate dhugaatti warri beekan keessa beekan namoonni itti dhiyeenyaan waa'ee nama kanaa beekanii bareechanii nutti himuu danda'u. Asitti dhufanii maaliif akkasitti sagaleen taatanii sagalee taa'aa jechuurra dhugaa jiru erga nutti himanii booda akka dubbannu ta'uu nu godhanii nutti tola. Akkasiin immoo waan meeqa waan harkaan qabnee waan arginee itti deemneeyyuu waan qaamaan bira geenye hedduun isaa keessi isaa bukoo qabaa. Riskii biraan nutti qabatee dhufa waan ta'eef yeroo baay'ee callisnee mata harkaanfannee waan biraa keessa galuutu baay'ee nu dabbaree saniif callisnee gaddi akka nama tokkotti nutti hin dhagaamne hin jiru. Gaddi ilmoo namaa nama ta'etti. Kanaaf akkasii nagaan naa bulaa fayyaa ta'a ulfaadhaa. Ayyaashan sanyii haadhoo nagaan bulatillee halkan gaarii lafa nagaa. Gaaddisa akkam? Jira nagaa keenya haadhoo. Fufi gaaddisa itti fufi. Sagalee ta'uu nuus wallaalle garuu ani amma sa'aatii booda nama laayivii irratti arge malee hin nageenye immoo ani. Sagalee ta'uurree wallaalle nuus. Sagalee ta'uu wanuma jiru garuu hin nageenye. Dhiifamaan reefu gara mana keessanitti dhufaa waan hin jiruuf ajandaa marii keessanii quban qabu. Guys, thank you for the rosé. Thank you for the rosé. Gaza. So, which one is white? You they write nonsense. You say I should Thank you for pronounce it right. sharing the live. Read the previous messages before you start saying stuff. Thank you for sharing the live, Gaza. Mi amo. Mi amo. I saw the one Te that you said I amo. get into videos Oh, now, baby. and it breaks my heart that you can't make it there at this time. Thank you for steady sharing the live. Okay, not me. Okay, I got you, my girl. All right. Tam three, tam three, tam three, Thank you tam for three, the tam live. three. Shut up, you don't and keep quiet. Get out. Oh, okay. Yes, I. Thank you, Gaza. Thank you. I was now even telling them that if it is not anything concerning my Jamaican trip, nobody can break my heart. I don't even want a relationship right now. I just want to go to Jamaica. So if the topic is not about me going to Jamaica, I beg, just leave me. My own heart is broken. My own heart is broken. I cannot go to Pacific Ocean.
Mr. Arnold, don't mock me. Oh. Mr. By Arnold, don't mock July, me. everybody, by July, I will be going to Jamaica. My people, I can't wait to see you by July. I will be making it to Jamaica. Now, you Stop don't shift to mocking me. go or go. Glory be. Thank you for the tap. Gaza, He's my mocking me. baby. Mr. Thank you for Arnold, the tap. Culture boy, thanks for the tap. Just know that same mouth you are using, you use it to say, Chuka, you are in Jamaica now. Thank you, my baby. Congratulations. So, this same mouth that you are using to mock me, and the same mouth you will use to be say, I'm happy for you, or finally. But Gaza, wait, Gaza, there's something I don't understand. You are from Jamaica, but why are you white? Do Jamaica have white and black? Do you know the meaning of why their this thing is say out of many one people? Anyway, let me leave it to you people. And You that say? question. Is it out of many people? I don't understand you. What do you thought you were? Out of many one people, that is their motto. So if you understand that,